laal wanni barbaachisu niyyaadha. Niyyaan ta'e gaafii namni Muhammad jedhamu kan umriin isaa amata 112 intala amata 13 fuudhee ja'uuf deebii arkachuu yoo ta'e deebisaa siif hin kanna. Ati garuu deebisaa tiyya qofa osoo hin taane deebisaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kannanis beekuu barbaadda. Akkasiimi Eeyyan. ifatti akkas jeeqa. Deebisaa internet irratti kannamte hin quufnee je'i. Dubbii irra maruu dhiisi. Gaafii teetan hadiisa irratti qabdu qajeela dhiheeffadhu. An deebisaa lachuutuu siif hin kanna. Anis deebisaa teetiin nin gammade je'eetiin abdadha. Inshaa Allah haala hubannoo teetiitu murteessa. Ani lama ida'uu lamaa afur tahasiin je'ee ati garuu shan yoo naan jette si gargaaruu hin danda'u. I'll take it what you say, but I'll believe what I can believe it. Sure, sure. You have to believe what you believe. You can't believe what I believe until you believe what I believe. Waan ati nan jettu nin fudha. Garuu an waanin amanuu danda'u qofattiin amana. Sirriidha. Waan amantutti amanuu qabda. Hanga waan ani amanutti amantutti waan an amanutti amanuu hin dandeessu. Eeyyan walitti bu'a. Maal jette? Yaaboo itti fufi. Maal jette? Mee deebisaa ta'e beekuu waan hin barbaaduuf itti fufi. Hayyee waa'ee hadiisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boodaan itti deebi'a. Nama wahii Muhammad jettee maqaa isaa yaamtee turte. Nama biyya eessaati jette? Biyya Afriikaa wahii maqaa dho'ite natti fakkaata. Soomaaliyaa. Soomaaliyaadha. Umriin isaa amata 112 jette. Intala amata 13 fuudhee jette. Tun jaartii shanaffaati. Shanaffaa moo? Lakkii shan yeroo takkatti hin fuudhu. Tarii san dura fuudhee hiikee jirata. Fifth I said, the Pachwa Shadi. पांचवा शादी पर एक दो को डिवोर्स देंगे हो सकता है ना. At any given time you can't have more than 4. Yeroo barbaaddeetti hanga afurii fuudhuu ni dandeessa. Amma gara gaafiitti haa dhufu. Maaliif fuudhe jette? Islaamummaa keessatti intalti takka ballaqnaan hormaata yookiin bakka geenyaan fuudhuu ni dandeessa. Intaltilleen ballaqnaan heerumuu ni dandeessi. Kun seera Islaamaati. Dhiirris gaafa ballaqirraa kaasee hanga gaafa du'utti fuudhuu ni danda'a. Nama barbaade filatee fuudhuu mirga qaba. Filannoon tasaati. Ati dubartii amata 15 si caaltu ni fuutaa? Hin fuudhu. Hin fuutu. Filannooteeti. Garuu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubartii umriin isaanirra guddoo fuudhanii jiran. Filannoo isaaniiti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayita umriin isaanii amata 25 Khadijaa Rabbi isirraa haa jaalatu isii amata 40 fuudhan. Ati nama akkasii hin fuutu. Anillee nama akkasii fuudhi siin hin jedhu. Filannoon teeti. Isaan garuu dubartii amata 15 isaan caaltu fuudhan. Sababnis isiin dubartii gaariidha. Nuti eenyuun taanee filannoo isaanii mormina. Isaan barbaadan isiinis itti heerumuu barbaadde. जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? Sababni isaa Afachu akkaasiif deebisuu naaf hayyame. Yaaboo jidduun nan kutin gaafii gaafattee jirta. dhiifama naaf godhi. Hayyee sirraa fuudhe rakkoon qabu. So if the husband and Abbaan warraa fi haati warraa walii galanii jiran. Nuti eenyuun taanee filannoo isaanii mormina. Dubartiin takka rifeensa isii dhooyfachuuf hijaaba uffannaan nuti ammoo hin uffatin jenneen. Maaliif isiin rifeensa isii haguuguu barbaadde? Pirezidaantiin Faransaay ammoo dubartiin rifeensa haguuggachuu hin dandeessuu je'ee seera baase. Maaliif inni yoo barbaade qarqara laga Mayaamii dhaqee dubartoota qullaa deeman daawwachuu mirga qaba. Faransaay keessatti uffata namarraa mulquu maaliif barbaade? Kun waan namaaf galu miti. Islaamummaa keessatti dubartiin hacuucamtee jirti ja'an. Dubartiin sun hacuucameetiin jiran jenne. Isaatu hacuucamee cinqame. Maaliif? Sababni isaa akka garaa isaa dubartoota qullaa deeman laalee ittiin mirqaanuu waan hin dandeenyeef hacuucame. Inni fedhinnaa isaa guuttachuu dhabnaan hacuucame je'e. Kanaafuu rakkoon isa bira jirti malee dubartoota rifeensa isaanii haguuguu barbaadan biraa miti. Namtichi waggaa 112 jette. Akka saayinsiin fayyaa nutti himutti dhiirri amata 112 ilmoo godhachuu ni danda'a. Dhugaadha moo soba? Dhugaadha. An doktora fayyaatiin hin beeka. Inni intala waggaa 13 tan heeruma geesse fuudhuu barbaade. Maaliree rakkoon ta'e? Ati intala teetti hin kannine. Hin kanninillee obboleettii ta'e itti heerumsiisii siin hin jenne. Siinis hin jedhu. Yoo maatiin walii gale mucayyoonis yoo heerumuu barbaadde maal rakkoo qaba? Isiin tarii namicha sun jaalattee jirti ta'a. Nama waggaa 112 moo? Nama gaariidha. Sahaabaa na yaadachiisa. Waanin silaa arkachuu danda'u mara dhiiseetiin isatti heerumaa jette. Sababni isaa ergamaan keenya jaalatamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yoo bultii jaarachuu barbaaddan waa afur laalaa ja'an. Iimaana, sanyii, qabeenyaa fi bareedina. San keessaa inni gaariin iimaana. Intalti amata 13 yoo nama amata 112 kan iimaana qabu arkatte gaariidha. Ayyoon iimaana isaa beeke. Intalatiyya isaaf kan hunditu. Inni intalatiyya kara jannataan naaf keessa jee yoon amane. Intalatiyya isaaf kan hunditu. Garuu eega qulqulleeffameen booda. Inni nama gaariidha. Sahaabaa na yaadachiisa. Sif Abubakar, Umar,
عثماني في علي ربي سان الراها جالتو إسان يادتشي سجتيو تهرمت مار كوكب قرونو تأرانتنا الرجالة تكابينيا في بريدين فلان أنم تجي سوماليا سنما إيمانك أو بجتشان جرو أوا إسان بيخو أنم بيخو قرو قباتشو ملا إيه قباتشو ملا carraan jiru xiqqaadha garuu qabaachuu malaa carraan jiru xiqqaadha yoo mucayyoon itti heerumuu barbaadde maaltu isii dhorka maaliif ittiin heerumne haasawa kiyya keessatti ibseetiin jira walitti dhufeenyi yookiin gaa'illi tokko kan mirkanaa'uu danda'u yoo namichaa fi mucayyoo walii galan namni waggaa 50 dhufee intalatee naaf kannii je'ee osoo na gaafate ittiin kannu yoo namni sun akka khulafaa urraashidiinaa iimaana ni qaba je'ee itti amane nama akkasaa harkachuun ulfaataadha wanni beekamuu qabu tarii mucayyoon san nama san keessatti iimaana arkitee jirti ta'a awwaanin beekuun qabu ani isiin dubbisne isalleen dubbisne tarii namichilleen mucayyoo san keessatti iimaana arkee jira ta'a awwaanin beekuun qabu kanaafuu namichaa fi intaltiyoo walii galan anaa fi ati eenyu taanee jidduu isaanii seenna waan nu galcheen qabnu nuti maaliif mirga isaanii jidduu seenuuf tattaafanna tarii ati fuutee jirta ta'a jaartiin tee gaarii yookiin hamtuu ta'uu malti tarii ati bareedduudha jettee amanta namni biraa ammoo fokkottuudha jechuu mala dhiifama naaf godhi jaartiin tee akkas jechuu kiyyaa miti haati warraa tee bareedduu ta'uu dandeessi maashaa Allah namni biraa dhufee yoo siin morme dubartii fokkottuu maaliif fuute yoo siin jee maaltu si dhibe ani natti bareennaan hin fuudhe ati maaliif nu jidduu seenta jetta ni dallantamoo hin dallantu Someone comes and tells you, oh brother, whatever your name is. bareedinni akka abbaan laalatetti namni wahii sitti dhufee obbaleessa haati warraa tee fokkottuudha yoo siin jee aboo gara dalagaa teetii deem isiin haadha manaatiyya maaliif nu jidduu seentaa jetta ati ifii teetiif barbaaddee fuute kanaafuu namicha Soomaaliyaa kan amata 112 fi muciyyoo amata 13 wal qabatee carraan gaa'ila kanaa uumamuun xiqqaadha dhibbeentaa duwwaa tokko waan hedduu mul'atu miti garuu yoo isaa walii galan nuti eenyu taanii jidduu seenna gara gaafii waa'ee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haa dhufnu maaliif dubara qarree hin fuune ja'anii sahaabticha gaafatan ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam waa'ee sahaabaa sanii sirritti beeka sahaabaan tokko nabitti dhufee osoon soomanaan jiru haadha warraatii dhungachuun hin dandaha jee gaafate ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam ni dandeeysaa ja'aniin sahaabaan birootis dhufee haadha warraatii dhungachuun hin dandaha jee gaafate ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam lakkii hin dandeeysuu ja'aniin sahaabonni biroo naannawa san turan ammoo isa jalqabaatiif hayyamtee kan lammadaa ammoo maaliif hayyamuu fi oolte ja'anii gaafatan sababni isaa ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam sahaabtichi durarratti gaafate miira isaa to'achuu akka danda'u ni beekan osoo soomanaan jiruu haadha warraasaa yoo dhungates san biran dabru sahaabtichi lammadaa ammoo takka jaartii isaa dhungannaan soomana fura ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam waan beekan qaban naafi atin beeynu ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam sahaabtichi kun dubartii guddoo fuudhus tarii booda bareedduu xiqqoo barbaacha olii fi gad deemuu danda'a ja'anii tilmaaman ta'a tanaaf nabiin sallallahu alaihi wasallam isa gorsan garuu waan nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam jalqaba raawwatan laale dubartii waggaa 15 isaan caaltu fuudhan anaa fi ati waan akkana dalaguun feenu atis natti himtee jirta akkasiimi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qulqullina Khadijaa harkanii jiran isii sirritti beekan tanaaf dubartoota addunyaa tanarra jiraatan keessaa qulqulluu afran keessaa isiin takka ja'amte ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam ni beekan an doktora fayyaati dawaa tokko nama tokko kannee dawaa biroo ammoo nama birootiif kanna maaliifin qoricha jijjiiree kanne sababni isaa an doktora waan hin ta'eef nin beeka ati doktoraa miti kanaafuu ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam gorsa garagaraa sahaabota adda addaatiif haala garagaraa keessatti kannanii jiran ati hin beeytu garuu ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam ni beekan wanni ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam ja'an dogongora sitti fakkaataa isaan sirrii jiran namoonni gariin shamarran umriin xiqqoo barbaadan namoonni gariin ammoo dubartoota gurguddoo fedhan kanaafuu wanni hubatuu qabdu waan kana keessa rakkoon takkalleen hin jirtu kun gorsa nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahaabaa isaatiif kenname waan dogongoraa wahii dubbatanii lakkii isaan sirrii dubbatan garuu haala jireenya isaanii ilaali dubartoota isaan fuudhan keessaa takka qofaatu dubara qarreedha tanneen hafan hundi tan jaarsii hiikee fi irraa du'e fuudhan dhimmi fadhu yookaan fadhu dhabuu miti Brother, you asked me. obboleessa gaafii gaafatteef deebisaasiif kanneetiin jira qur'aanni akkamitti ummata kanaan fuudhaa je'ee hima ummata kam ummata umrii tanaan osoo hin fadhin yookaan fadhanii gaa'ila raawwatan kanneen isaan tarii waan biraa barbaaduu malan
qur'aanni ifatti dubartii fadhii isiitiin ala hin dhaalinaa ja'a suuraa annisaa suuraa 4:19 irratti garuu yoo dubartiin feete namichillee yoo fedhe anaa fi ati maaltu nu galche nuti eenyu taaneeti isaan dhorgina maaltu si cinqe namtichi sun intala xiqqoo san iimaana qabaachuu sii hubatee yoo arkate intalti xiqqoon sanis namtichi guddaan sun nama iimaana qabu ta'uusaa hubattee yoo jaalatte maaltu si cinqaree natti himi wanni kun gama fayyaatiin rakkoo qabaa hin qabu ilmoo godhachuu ni danda'anii rakkoon maaliree namni wahii sitti dhufee dubartii gurraattii maaliif fuuta dubartii adii maaliif fuuta yoo siin je'e maal goota filannoon teeti islaamummaa keessatti dubartiin adii tahuu fi gurraattii tahuun isii ol aantu yookiin gad aantu isiin taasisu ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam iimaanni waa hunda caalaa ja'an namtichi soomaaliyaa kan amata 112 intala amata 13 maaliif fuudha ani hin beeku wanni kun waan na cinquu siin qabu gaa'illi akkanaa milkaa'uu danda'a ni danda'a garuu carraan isaa xiqqaadha akkas tahuu mala wanni ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam gorsanis sanuma wanni nin si gaafachuu barbaadu yoo namichaa fi mucayyoo waliif galan wanni isaan jidduu si naqu maaltu jira gaafiin tiyya gaa'ila isaanii kana jidduu seenuu mirga qabdaa an gaafiin si gaafachutti jira abbaa warraa fi haati warraa waan ifiin fedhan raawwatan waan qur'aanni je'e hin faalleessine mirga keetis hin tuyne wal jaalatanii wal jaalachuu baataniis an jidduu seenaa hin jiru isin nama amata 112 jaalachuu dandeessi innilleen intala amata 13 jaalachuu ni danda'a garuu wanti an barbaade qur'aanni jecha akkana akkamitti ummata kanatti hima akka waan ajajamanitti hojjetaa jiran They are doing it. What they are doing Did it. you hear my answer? obboleessa deebisaati ya dhaggeeffattee ulaagaan fuudhaa fi heerumaa ballaquudha warri kun ballaqee moo hin ballaqne intalti amata 13 ballaquu ni dandeessi moo hin dandeessu Know the answer? No. Can she reach puberty? 13 years. You don't know science. Your doctor. ati doktoraamii natti himi indiyaa keessatti barruu dalii irratti intalti takka amata 10tti yoo ballaqde hin yaaddawinaa rakkoon qabu gabaasa ji'o tokkootu ba'e dubartoonni amata 13 gad jiran hedduun kanneen ballaqan ni jiran hedduudha kun waan baramaadha ballaqnaan heerumuu ni dandeessi seerri indiyaa waggaa 18tti heerumuu qabdi ja'a yoo lammii indiyaa taate waggaa 9 gaditti heerumuun dhorkaadha ameerikaan ammoo waggaa 16 jette eenyuutu sirriidha ameerikaa moo indiyaadha waggaa 16 moo waggaa 18 kamtu sirriidha I say 16 years. Now who's right? America or India? I'm asking you the question. 16 years or 18 years? Who is right? akkaataa seera isaaniitiin Ajal. akkana kunoo baay'ee gaariidha kunis akkaataa seera qur'aanaati rakkoo qaba hin jenne deebisaan kannite bareedduudha ameerikaan weeta 16 jettu rakkoo fakkaatee sitti mul'an qur'aanni 13 yoo je'e maali rakkoon ta'e seera isaaniiti xumure rakkoon qabu deebisaa harkatte qur'aanni isaa waliigallaan rakkoon qabuu jedhe seerri ameerikaa intalti heeruma barbaadde waggaa 16 booda heerumuu ni dandeessii jedhe indiyaa keessatti intalti waggaa 16 yoo heerumte seera cabsitee jedhama haraama ameerikaa taksaas keessatti dubartoonni umrii kaayamee gaditti heerumuu waan barbaadaniif seerri addatti isaaniif qophaa'ee jira teksaasitti dubartiin waggaa 14tti heerumuu mirga qabdi hayyee kanaafoo deebisaan kee maali intalti amata 14 tan teksaasitti argamtu heerumuun isii sirriidha moo sirrii miti Texas. At the age of 14, they can get married. Now, what's the answer? Do you agree with the women of 14 years in Texas to get married? Right or wrong? seera isaaniiti seera isaaniiti sirri jette kanaafuu maaliif kan soomaaliyaa kana mormita ameerikaa keessatti namni amata 112 yoo intala amata 14 teksaas keessatti fuudhe hayyamamaadha moo dhorkamaadha hayyamamaadha yoo teksaas hayyamuu dandeesse qur'aana hoo hayyamuu maaltu dhorka tarii siif liqimfamuu dhabuu mala rakkoon qabu atiin fuudhiin tarii hanga amata 112 jiraachuu kee rabbumaatu beeka lakkii anis jiraachuu hin fedhu garuu fedhii rabbi haa ta'u yoo hangas jiraattee fuudhuu hin barbaanne filannoo teeti filannoo nama dhuunfaati kun mirga islaamummaan ilma namaatiif kenne waan ta'eef ati irraa mulquu hin dandeessu islaamummaa mirga san kenneefii jira filannoon tan saaniiti nageenyi yesus kiristoos waliin haa ta'u obboleessa nageenyi yesus kiristoos waliin haa ta'u kan jetteef an barsiisaa yesus kiristoos nageenyi rabbii isarratti haa jiraatu nin hordofa ati sholaam aleekum jette dubbii macaafaa tan wangeela luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 36 jirtu shaaloomiin je'e shaaloom miti sholaam aleekum kan je'utu sirriidha sholaam qofaa miti amma caafa keessaa bakka itti argamu lakkoofsaa waliin sitti himuttiin jira
wangeela luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 36 irratti shalom aleikum ja'a. nageenyi si wajji haa jiraatu jechuudha. Akka afaan Hibruutti shalom aleikum, akka afaan Arabaatti assalaamu aleikum, nageenyi sirratti haa jiraatu jechuudha. Sirriidha obboleessa. Garuu Iyyesuus si waliin haa ta'u hoggaanaan jettu maal isaatiin? Barsiisa isaatiin moo maaliin? Barsiisa isaatiin wal qabatee Iyyesuus Kiristoos wangeela Yohannis boqonnaa 16 lakkoofsa 12 hanga 14 irratti waan hedduu kan isinitti himuun qaba. Garuu isin amma ba'achuu hin dandeessan. Inni hafuurri dhugaa yoo dhufu gara dhugaa hundumaa isin qajeelcha. Inni maqaa kiyyaaf ulfina kanna. Waan dhufuuf jiru isinitti himaa je'e. Iyyesuus Kiristoos ergamaan biraa na boodaan ni dhufa je'ee dubbatee jira. Maqaan isaa ammoo Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kanaafuu an barsiisa Iyyesuus Kiristoos hordofuttiin jira. Sababa saniifin barsiisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hordofaa jira. Yoo barsiisa Iyyesuus Kiristoos hin hordofu jette sun rakkooteeti. Odeeffannoo dabalataatiif kaaseeta kiyya kan wal fakkeenya islaamummaa fi kiristaanummaa jedhu ilaaluu dandeessa. Gaafii biraa yoo qabaatte sarara duubatti deebi'uun gaafatuu ni dandeessa. Hiriira duubatti deebi'i yoos na gaafatuu dandeessa. Go behind the queue and you can ask me, brother. Yes, sister.